جراتي عندهم فولو اللي أما ما جندا جلوسو أنا في أكيد أجندا قرأتي رسربا ولي رابي بروجو يا هذا فاتي أجتي فأوسو أجندا قرأتي جراتي لقى جت قوتا كين نجرا نم نسرق فتورة رئيس عرب ساجل ديمتي وانا تمودي مال جرا نجفتا فولو اللي قرني توري أرجعوا جرجرا ورابسا جرجرا ني ورابسا غافا سانغا كابتا جدن بك أكمله Oromoo madeessituuf bakka ofiillee itti madaa'u dhaqe Kamaal. Walumaa galatti ergaa kiyya kana yoo ka isa bira gahu taate biraan naa geettanii Kamaal Abdallaa ooltee osoo hin bulin Kadir Martuu gadi bahi uummata Oromoo afotti dhiifama gaafadhu qaaqa kana ofirraallee gabaabsi nurraallee gabaabsi. Tokko san inni lammaffaa Ustaaz Shi'aamiin Ibro miskiina wallaahi jedhan. بيتا نهندو مسكينة دوغا مربي نمني هاسا كمالي لالي أرسي هررجي ما جرا ولا ربسي وجراتي دوغا دبتو نمني سود على برتي كمالي غدي صح وكان من نبيجون كمالي وجه إنه وجهتي سنة غدي دوغا ما مسكينة والله يجون نمسن هررجي في أرسي يجون ديغا في لفيرة إجابتاتي في إجابرغاتي ilmaan bareentoti abbaan barbaade ila ana kulli kan osoo ta'e waan fedhe soof keessa albaa olee ummata Harargeetii fi ummata Arsii walitti buusuu hin danda'u. Kamaali miti gafiigee abbaa arge mataa irra ba'u beekaan abbaa barbaade osoo waan fedhe dubbate ummata kana wal dhabsiisuu hin danda'u. Namni daldala biraa qabdu yoo jiraate kophaa keetii of danda'e daldala kee garuu jecha Kamaal Kadiiriin jedhee fi waldhaba jidduu kanatti jiruuf hawaasni waldhabuu fi hawaasni walibbuu tokkollee hin jiru. Sababni illee Kadiir Harargeetti dhalate malee ka Harargee qofaan miti. Kan kutaa Oromiyaa 11 ka Oromoo guuteetti Oromoo guutuuf falmataa ture. Eegalee kutaa Oromoo guutuuf falmataa ture ka أنا ما قدير استيابان اللي تقولي أنا ما قدير دينغتا أنا اللي لكلكينا تمين تري بكا قدير لكلكينا تمين هون دخيسا بكا قدير لا أبدا أنا توهيمي تبي تتمي لا أنا توهيمي بس نسمونه أجل لا أبدي إننا أبدا لا موجع لا جيتشي ساني بايد بلا هدول بيت بتناغمتي أبدي أكمل راغم موجع وانا كنا راتاي إنما غربا أبجا وهي تقول لي أصلا قولي بقى مجا خيني تو مجا بريس خيتي كاتو جي مجا وانا كنا راتاي جي جي جسا خيسا وني نسيب قولي مجا هدول إتجمع دي بقى أبدي نينا راك أبو سان أنا كجي فرد ما أنا اللي يرو أكاسيتي حرارة جبدو كيس دروسان يرو أنا برا درباني سبيك يا كافان بيني دائما ما تتكامل نتي نجلا عرب سنسان كيسا كثير رفي إيسنا أنجد فيديو لنا رتلنا لقى كيسا اللي ما ولي بريسنا كثيرين كرو يجا بيسجلنا اللي ما ولي بيسجلوا فيديو لنا رتلنا إيسنا أنجد وانا كنا كيسين قليني فيديو ديرا نرد لقى هرقتين رتلسنون دو دس نجد بكا مالف إن جالت دانين كبجان وصو نور عليه ينقوبو كمال قفت مال وان تاتيفي وانا ما ندى مال كبا كمال يو إسا عرب سومتي وان بربادي كدير سينجده عمرين اللي نمسي هنگفاتي قبصون اللي نمسي هنگفاتي uumamaan illee aartii dandeettii aartii qabu. Dandeettii rabshaatii miti jechaadha. Kanaaf Sheekh Kamaal wallaahi wabillaahi tana nafa ima dogongortaa tana nafa tahallayyaa si geessitu dhayxe. Kophaa ofii xixiqilee bu'aa dhugaa dubbatu. Amma yeroo baay'ee wanti tokko tokko girgira yoo ga'u namni gandat matille ka fuudhee galuuntu jira naannootti maali wal qoodan bakka Kadiir dhaqe kanatti ammoo Oromoo guututu itti garagala Oromoo guututu si garagala Kadiir irqixanyaa ta'e dhageetta waan ta'eef Kamaal Abdallaa ergaa kiyya kana ummata Oromoo guututu sitti garagala mammaaksa Oromoo tokkotu jira tulluun sijjiguu wayyamoo ummanni sijjiguu wayyaa jennaan tulluun najjiguu wayyaa yoo tulluun natti jigdee ummata kanatu narraa ol qabaa mammaaksa kun karaa nama akka kaleessa illee dhugaa dubbatuuf an ufii kiyya Kamaal akka ummata wal hin dhabneef Suudi Arabiyaa keessa gaafa dhaqe miinaa qabadhee jira.
namoota akka ijaaf adaamiiti isa eegatan osoo arganii lubbuu isaa balleessuu barbaadan namoota hedduu kakadhadhee irraa dhoorgee inuu darbanii waliin hiriyaa ta'antu jira. Ijoolleen makkatti kaleessa ajjeesuudhaaf soitu eessatti arginee isa ajjeesnu ijoolleen jettu dheengadda gareen kubbaa garaagaraa ijaaramee bakka jedhutti kabajaa isaan malu isaa gootee ummata keessatti argame ummata waliin oolaa jira. Namni osoo ulfina akkanaa ummanni sii godhu dhoqqee keessaa baatee dhoqqeetti deebi'uun barbaachisaadha miti. Asfallaagaa hin eega carraa ummata Oromootiin wali araaramtu argite qeerroo fi qarreen makka dheengadda bakka kuwaasiititti eega kabajaa bareedaa akkasii sii goote ijoollee san jabeeffatuu fi hawaasa san waliin akkamitti karaa nagayaatiin itti fuufa jechuudha malee dhayitee dhoqqee kaleessa keessaa baate carraa kaleessa argattee hujjaajota waliin warra umraa hajjii deemu waliin ooltee naga buustee ummanni illee dhiifama sii godhe maasha Allah jijjiiramte siin jedhan digirii 180 tashkarakkaraa dhayiteetiin uf duuba deebi'uun zeerotti deebi'uun sun dhugaa dubbatuuf baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama saalfachiisa. Garuu yoo fooloo dhugama barbaadde wallahi summa wallahi ani si hayyame anallee na arrabsi Hamzaallee arrabsi feetu Dr. Asliifaallee arrabsi garuu nama akka Kadir kanatti nurraa hin bu'in. Nuti warri mataa warqabanne yaada uma hadiirfaa mataa warqabanne yaada nono hattu kana diimi ammallee irra diimi likkinni. Jaataan kan dabarraani. Namni Oromoo kan biroo immoo na dhageeffadhaa dhugaa dubbatuudhaaf. Laal aadaa Oromoo tokkotu jira. Yoo namni du'e goota kenna maalii kenna akkas jedhanii afatanii iyyiyyee jira taa'anii wanti akkasii sun gadaan isaa goolamee jira. Dhugaa jenna kijibaan kijiba jenna kana booda. Kaleessa warri Hacaalutti duulaa ture gaafa inni du'e goofandimee maqaa isaatiin banatanii ittiin shakkalataa turan. Goota kenna jedhanii suuraa fi tiishertii bifa garaagaraa Awurooppaa fi Ameerikaa keessa attamsiisanii sadarkaa Afrikaatii fi Eeshiyaa keessatti erganii ittiin biizinasa dhuunfaa ittiin dalagataa turan. Shaamizii suuraa isaa qabdu qofaan miileenaara nama ta'ee jira. Siigalee akka gaarii ittiin dalagatan maqaa isaatiin. Har'a bakka san irra ta'e bakki itti walitti cadhisnu hin jiru. Ani keessattuu Oromoo tana keessa sadarkaa artistoota Oromootiin namni kabaju hin jiru. Sababni illee artistoota Oromoo tanatu Oromoof jettee eebbisa addunyaa faati lafarra harkifamte. Usmaayyoo Muusaa faati waan jarri taate ni beeytan. Nuhoo Gobanaa faati rabbi jannataan isa haa qananiisu kaasettii dalagaa osoo mana isaatitti jaartiin isaatiif ijoolleen isaa beela bultuu inni ammoo abaawoodhaaf osoo na ergaa fi ture. Siigalee artistoota Oromoo jechuun isaan kana warra ofii akka shaamaatitti baqanii Oromoo tana akka isiin Oromoo ta'uu bartuuf bar zamana jaarraa abbaa gadaa keessa fa'a zamana ilmoo qilxuutiif Haajuseen Bunee fa'a keessa bar Oromoo yoo ati Oromoo jettee isheettee siin fudhattu bar Oromummaa iyyuu giddiin barsiisanii isheettee sirraa dhageettu deemtee qabsaa'uu miti. Artistoonni Oromoo namoota tekinooloojii fi dandeettii seenaa duuba deebi'aa dubbisa. Ati Oromoo yoo jedhan calli jedhaniituma jireenya ofii jiraatuuf qonna ofii qotatu ka dhufeef ka darbe jala jedhu malee ishi jedhaniituma hayyoota kana jala Oromummaa fudhatu dida. Aarsaa gurguddaadhaan hayyoonni Oromoo tana Oromummaa isiitu fudhachiisanii akka isaan qabsaa'anii bakka kana gahan godhan. Artistoonni Oromoo as keessatti ammoo lafee dugdaati. Laal Kadir qofaa miti. Abbaa barbaade xiqqaa feeti maaf hin ta'in. Nama guyyaa takka sirba naxalaa takka waa'ee Oromoo waa'ee beeraa irraa kan sirbeedhaan jiru. Waa'ee rakkoo Oromootii fi waan Oromiyaa ilaallatu waan uummata Oromoo ilaallatu irraa nama sirbe abbaan feete jaalatti osoo hin taane dirqamatti kabajaa gootaaf godhuu fi baannaan ammoo miidiyaa kanarraa wal galchina malee aarsaa barbaachisu kafalla malee Kadiriin qofaa miti artistoota Oromoo hunda ebalu jedhee qoqqoodee maqaa isaanii waamuun barbaadu. Kan fedhe waan ta'eef sirba qeenxee takka Oromiyaa jedhee maqaa Oromoo nama keessatti dhahe miidiyaa kanarraa abbaan fedhe xiqqeessuu hin danda'u. Sababni illee namni haga artistoota Oromoof aarsaa kafale tokkollee hin jiru. Jaalattuu fudhatta jaalatu baattu harargee gubbaan itti dhugi akka gasii darbu jecha abbaan barbaadde. Ani kanuma jedhaa walumaa galatti Kadir martuu ija Oromooti qaalii Oromooti osoo obboleessa kiyya ka waliin dhaladhe ta'ee
wallahi summa wallahi dhugaa irra deeggara malee kijibarra waliin dhaban. Kamaal akka Kamaal Abdallaatti waan naa gootee fi yeroo Suudi Arabiyaa dhufe na waliin dhaabattee lafa natti agarsiisu na waliin xaaruu keetiif hardhallee borullee galata na biraa qabdu. Gaafa Dubaay dhufte Burji Khaliifaa jala si geessee doolaara 200 kafalee Burji Khaliifaa mataa gubbaa si baasa. Waan sanarraa hafeen garuu Burji Khaliifaa gubbaa si baasa malee mataa Kadir Bartuu gubbaa baanaan achirraa wal ganna malee wal dhiisuu hin jiru. Galata keetiin teetu Burji Khaliifaa gubbaa kuutu footi mataa kiyyarra ba'i. Mataa Kadir irraa ammoo gadi buuta. Hanqanuma jedha fita. Isaan bakka diimuu qabaa fidee bartuufi. Galatoon wallahi Nasri waan haasawa bareedaa dubbattee dhaamsa ijoollee booda gantummaadhaan kaatee wal jala horiitus mataa tuutee fi waan dubbatamu qabuun tuutee wallahi baay'ee galatu. Inshallah atillee galatoomii bakka deemii fata jedhi ergaan xumuraa kiyya ammoo tan dabarfadhoo jiraate warri miidiyaa kun itti gaafatamummaan isinitti dhagamu keessattuu namoonni gurguddaan ilaalcha gaggaarii qabdan warri waa yaaddan jennu kutaa hunda keessa namoonni jirtanii sirritti itti gaafatamummaan waan jettan irratti illee waan gootan irratti illee yoo miira keessa galtan illee ani akka Nasriititti dhalataa ummata Arsii Sikkoo Mandooti. Hamzaan ilma Harargeeti. Garuu dogongorri Hamzaan dalagu Harargee bakka hin bu'u. Sababni illee Harargeen ummata kabajamaadha. Dogongorri Nasriin dalagu Arsii bakka hin bu'u. Arsiin ummata kabajamaadha. Ummata hayyuudha. Ummata rakkoon yoo jiraate kootti dhufeedhaan taa'ee nama waliin furatudha. Kanaaf unkaan nama maraataa midii namni fayyaa qabullee ganda bakka hin bu'u. Walumaa galatti yoo rakkoo wayii uumame nama rakkoo uume sana ebalu jedhaatiin qeeqaa ebalu jedhaatiin deebii isaaf ta'u kennaa malee fiiganii lattedhanii ganda wayii keessa bu'uun gandaan wal arrabsuun hin bareedu ta'ullee hin qabu. Keessattuu ammoo Oromoon tun gandaan wal dhabuu hin qabdu. Gandaan wal dhabuu hin qabdu. Ammoo gadi fageenyaan ammoo Arsii fi Harargeen waan wal nu fakkeessaa malee waan gargar nu qoodaa homaa hin qabu. Amantiin illee tokko lafatti illee olla waliin jireenyaa fi fuudhaa fi heerumatti illee namni aga Arsii fi Harargee wal keessa deemee wal fuudhe hin jiru. Sababni illee waan ollaa ta'uu fi waliin jireenyaa wal keessa jiraatuu fi amantiin wal fakkaatu irraa akka ka'e fuudhaa fi heerumaan jireenyaan aarsaa qabsoo keessatti illee kaleessa darbeen ammallee deemee ilmiidhaan namni Baalee ka'ee Harargee deemaa Harargee ka'eetiin Arsii deemaa Arsii ka'ee Baalee deemaa akkanatti namni wal keessa yaa'ee kitaaba walirraa qara'uudhaan ilmii garaagaraa walirraa baratuudhaan amma immoo shayni tokko fakkeenyaaf yoo Harargee keessa dhalatee Arsii keessa Baalee keessa deemee ka qara'e taate achuma qubsiisanii qaraasisanii intalma isaanii kennanii fi itti fuudhan Harargeetti illee akkasuma dubartii Harargee wayii fuudhee achumatti qubatee wal keessa makamee jira amma namayyuu adda baasuun sadarkaa ulfaaturra geenyee jira dhugaa dubbatuudhaaf. Hamza sagalee keessi dhagama. Hamzaan dhaabatee jira kiyyan dhagamaami. Kiyyan dhagamaa amma sagaleen. Kanaaf walumaa galatti haala waliin jireenyaatii fi namni sababa amantiitiif sababa qabsootiif sababa garagaraatiif wal keessa yaa'ee walitti makamee walirraa fuudhuu walirraa dhaluu irraa kaka'e haqiqatti uummata Oromoo Arsii fi Harargee kana adda baasuuf illee hedduu si rakkisa. Akkuma abbaan sitti himate an Harargee yoo siin jedhe an Harargee manteeni an Arsii yoo siin jedhe hunduma isaa gaafattee irraa amanta malee hedduu hawaasa wal keessa makamee jirudha. Hardhaan tanallee akkasuma. Kanaaf kabajamaan isinitti hima isin kadhadha yoo rakkoo wayii uumame nama rakkoo uumee fi namoota rakkoo uuman sana irratti xiyyeeffadhaa malee fiiddanii waa wayii gandatti hin fidina. Naggaadee gandummaa, naggaadee kijibaa, naggaadee siyaasaa, naggaadee Harargee Arsii maali jechuu dhiisne Oromoo yoo jenne akka Oromootiin rakkoo dhufu yoo balaaleffanne naggaadee biraa ammoo tanu jalaan maqaa gandaa dhayattee deemu barbaaddu jalaa karaa cufna. Karaa cufuu bicha miti jaraa waliin illee wal'aansoo wal qabna jechuudha. Kanaaf waan akkasiisan irratti billaahi alaikum nu xiyyeeffadha kadha yaada goolabee jira sodaa isinillee jabaadhaa kaa nagaa nu bula.
Waamana yoo godhe tura waamana yoo haasa'e tura Kadiir Martuu qeequllee irraa bareeda qabsoon tun ta'isaatii waan ta'eef abbaa isaa jaarraa abbaa gadhaatitu iyyuu qabsoo tana asiin gahe waan ta'eef abbaa isaa Taaddee Birritutu asiin gahe waan ta'eef abbaa isaa jechuudha leenjisoo diigaatitu asiin gahe waan ta'eef Kadiir Martuu yoo nama qabsoo tana keessa jirus qeeqes mirga qaba yoo waan fedhe jedhenis mirga qaba alaabama Oromoo tanas yoo qeeqes Kadiir Martuu mirga qaba nama kaleessa keessatti kola'ee nama kaleessa keessatti kittaaname nama kaleessa qaamni isaa uumaadhaa ka uumamaa irratti kola'ee jechuudha Kadiir Martuu jechuudha warri seenaa Kadiir Martuu hin beekne jechuudha qaamni isaa kan uumamaa silaa kan dubartii waliin rabee haadha manaa ittiin gammachiisuu danda'u maqaa qabsoo tanaatiif jecha kan kola'e qabsoo tanarratti jechuudha Kadiir Martuu jechuudha ilaa hadhaa jireenya gammachuudhaa jiraatee hin beekne jechuudha kana waan ta'eef dhiisaa fagaadhaa irraa ani maal godhaare anama bar yeroo nama tokko waa jedhu ani eessa jiraa jedhee ilaala ani bakka kam jira jedhee ilaala kan tiktokii keessa ati tiktokii bara amma tiktokii bara banachuu kan kee haati faate haatummaan faate shufuroon tun jechuudha anama ka waa takka keessa jedhe ka guyyaa takka tiisisa ajjeesee hin beekne tun si hin beekne Kadiir Martuu eessa si beekaa tiktokii keessa dhuftee Kadiir Martuu mataa isaa garagalchitaati anuu sin beeku ani maalila guyyaa takka hancufatii sana fageesseetiin tufee hin beekne tun sin beeku dani sin beeku ati eessaa dhuftee isaa waa jetta Kadiir Martuu jettee yoo bakka feete eenyutu Kadiir Martuu hin beekne namni Kadiir Martuu hin beekne hin jiru jechuudha kanaaf jarana usuma fiiddanuu usuma jettanuu rabbii keessan of gubbasodaadha ilmi dhiiraa kan waraanni hin boochifne haqqii fi dhugaan dabde boochifti dhugaa dabetu boochise dhugaa dabetu kaleessa jechisiisee boochise ilma dhiiraa wallaahi viidiyoo sallaalee xumuruu dadhabi'an viidiyoo sallaalee achi xumuruu dadhabi'an gidanii hadda jaarraa taate nu teessama elemoo qilxuu osoo waan galanii nama laalan taate nu teessama nu komata jechuudha du'a ofii sanitti ni gammadan argitanii akkasuma jechuudha Taaddee Birruu du'a ofii sanitti ni gammada akka Oromoon ammatti jirtu kana osoo arge Haacaaluu Hundeessaa kaleessa ani isiniif qaaliidha jedheetiin adda ofii fidee waraana kenne adda ofii fideetiin ibidda kenne sun hadda bakan kanan argini alhamdulillah jedheetti gammada waan amma isin keessa jirtan kana wallahi itti gammadan warri asii gadi jiran kun kanan gubbaa isaanii dhaabadhee lafa dhiitu kun dhiiga isaa gubbaa dhaabadhee lafa dhiitu kun itti gammadanii jechuudha itti gammadan bakan kanaan hin argini jedhanii itti gammadan maaliif zamanni waaqoo guutuutiif zamanni jaarraa abbaa gadaa zamanni elemoo qilxuu zamanni Taaddee Birruutii fi zamanni Laggasaa Gogiitii fi zamanni ammaa waaqaaf lafa waaqaa lafa jechuudha gin waan amma argan kana usuu waan ol bayanii arganii ka'anii waan gaddeebi'an taateeti jedhanii daddafanii gaddeebi'anii jechuudha akkana jirti Oromoon Arsii Oromoon Harargee akkana jirti Walloo Wallagga akkana jirti gaddeebi'an daddafanii keessatti hin jajatan jala kana jiraachuu isaanii arguu dhabuu isaanii kana gaddeebi'anii kanaaf dhiisi jaartii tantee badadan dhiisi ijoollee tantee badadan dhiisi obboleessa kiyya shiisha kan kee arfadhu dhiisi yoo waa argatte way jaartii nama kan hojiin kan kee jaartii namaatiif waa shaqqalachuu ta'e deemi shaqqaladhu hojii mataa keessanii dalagadha suuqa mataa keessan dukkaana mataa keessanii banadhaa gurguradha asirra baatanii ka hafe mataa gadi hin qabina takka fayyisaa leellisaa ka gaafa dura akkana godhateetiin jedhe sun akkana godhatee jechuudha quba Oromoon dura luubaan bultamoo qubaan bultan jedhanii luubaan bulla gadaatuun bulchadhee Oromoon namni 12 aanoleen irra dhumate namni 12 aanoleen irra dhumate qubaan buluudhaaf gani qubaan bultamoo luubaan bulta jedhanii luubaan buluudhaaf 12 dhumate adda Oromoon usuu nama miliyoona walitti qabanii luubaan
bulla nyani quba miti huddum bulla khayru daban qaba huddu tana farramne bulla kajedu daban qaba jechuudha oromoo keessa kanaaf oromoon duraatiif oromoon ammaa gara makka deemartu ani beeku isgaabeera achuun isin halaalu malee ani beeku wallahi ani beeku isin jedha bar usuma garuu an kanaadaan seenini oromoon gara amaaraatitti hin jijjiiramin amaarri gara oromootitti hin jijjiiramin usuma an kanaadaan